Oromia irke vaime tulvi mukeni sulula vidre harofi lakeni ijanu bubsita adake bareni kes badale utera albuni sena he dukabda dubadu siyom doma diseto ya ulfo adago takuma harkafune kabajamtoota daawwattoota keenya EMN Plus daawwachaatti jirtu qophii kaaribuuti guyyaa irraa sega kaaribuu keenyan keessumaa tokko siniif qabannee dhiyaanneeti kan jirru egaa Oromoon afaan duwwaa nama muksu waan ta'eef nutis buna qabannee gara keessumaa keenya kanaatti deemuutiin sin daawwattoota keenya waliin turtii bareedaanii taasisna qophii kaaribuuti erguun deemina turtiin keessan nu faana ta'u kes badale utera albuni buna lama naafiti keessummaan qaba naarifadhu qaxalii ko dubadu siyom doma ngey buniko galato kabda dubadu siyom doma galato diseto Miss Tourism Oromia barakana kan injifat lakobsa kudasadi Oromiyaa nan orafi magala biyyatti teessoo gamtaa Afrikaa fi teessoo dhaabbattoota gurguddoo addunyaa fi dippiloomataa kan taate Finfinneen Oromiyaa keessatti argamti. Finfinnee Simbo akkam nagaadha akkamati buna siifte dhufeen jira buna jaallata jechuun dhage kun immoo maal gaaffii qabare dachee keenya irraa biqila waan ta'eef dachee keenya irraa bunni imbeettadhe yaada sadarkaa Afrikaatti yeroo jalqabaatiif Oromiyaa keessatti Jimma Abbaa Jifaaritti argame nunis egaa buna keenya unachaa teenyaasaa tokko lama jennu natti tola naannoori maaloo noori tolii dhugo tole buna keenya dhugaa gamaan tokko wajjin taphanna buna kana allafa gochuun hin dandeenye maal na gumjaasis tiyananis minyam dhamasaa sitti himuu hin danda'u namiti kan danfise egaa kanaan boonuu mataan rakkubaa ture iyyuu amma na dhiisera araada qabdaa jechuudha amma yaa eegallu buna argadheera buna dhugu buna waan dhugneef iji keenya banamee jira baay'ee gammadoo taanee haasa'uu dandeenya kaaribuun keenya eegalee jira irra deebiin nagaan keenya bakka jirtantin haqa qabu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii kaaribuuti keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Miss Tourism Oromiyaa kan bara 2018 tti akkuma jalqaba ilaalleetii jirru jechuudha nuti egaashii waliin turtii ni taasisnaa turtii keenya keessatti immoo wantoota tokko simbooneef kaasaa waliin turtii keenya ni taasifanna haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan immoo affeerraa keenya kabajaati simboonee gara keetti hin deebi'aga simboonee makonnin Miss Tourism Oromiyaa kan bara 2018 ta'uutiin injifattee jirta baga gammadee baga injifatte baga walumaan gammanne akkasuma immoo keessummaa kaaribuu keenyaa ta'uutiin nu wajjin turtii keessa taasifachuutiifis eeyyamamtuu waan taateef immoo maqaa daawwattoota kootiitiin baay'ee galatoomisin jechuun barbaada. Tolee isinillee galatooma naaf yeroo keessaniif. Tolee egaa ammallee miira gammachuu sana keessaa hin baane. Anis baay'ee si gammadeera dubbii keenya irratti qofaa keen turre. Hundumti keenya yoo juma daawwachaa turre haga xumuraatti haga galgalaatti teenyes daawwachaa turre baay'ee miidhagdu turtan hundi keessanii galatoo miidhagdoota kan hundumaa keessaa immoo ishee tokkoffaa miidhaginaan qofaa illee miti miidhagni waan baay'ee of keessatti qabata sanaan immoo egaa tokkoffaa baatittaa jedhamtee beekamtiin sii kennameera injifattee jirta waan ta'eef baay'ee baga gammadde baay'ee jabaadha man gammanni galatooma toleega gaaffii koo jalqaba maal taasifachuu inni yaade simbooneen mucaa xiqqoo ishee durii sanachi deebinee yaadannuuti simboonee isheen xiqqoon eessatti dhalatte haalli guddina kee maal fakkaata ture haalli barnoota kee maal fakkaata ture isa jedhu achi deebinee yaadannu. Iddoon dhaloota koo immoo godina Shawaa Kaabaati. Chimattan dhaladhee guddadhee. Tole. Yeroo ijoollummaa koos gaafan siin jedhu akkuma ijoolleen guddatu gaafan siin jedhu
maatiin koo kunuunsanii na guddisanii aadaa koo seenaa koo duudhaa koo waan hundumaayyuu safuulleen barsiisanii na guddisanii maatii jaalalarraa hin guddadhe maatiin koo haalan waan hundumaayyuu wanta hin beekuu qabu jalqabarraa kaasanii tooni na barsiisanii na guddisanii achumatti mana barumsaa boondee Akaaqoo jedhamutti ani baradhee shiixxu mana barumsa jedhamu tokko hanga 8 achitti baradhee maatuma koo biratti san booda immoo gara Harar Gara jaalala. Dhuguma biyya jaalala gara Harar qajeeltite. Sadarkaan irra jiru kanaaf immoo gaheen maatiin koo taphatan olaanaadha. Kana. Bakkee garaagaraa deemaa guddatte jechuudha. Bakkee garaagaraa deemaas immoo baratte aadaa iddoo garaagaraas immoo bartee guddatte jechuudha. Dhugaa. Baay'ee namatti tola. Egaa maatiin akka itti si guddisanii jireenya kee irraaf murteessaadha. Eenyummaa kee irraatiif murteessaadha. Maatiin bilisummaadhaan ijoollee isaa gaafa guddisu ijoolleen konfidensii qabaatu, ofitti amanamummaa qabaatu, gara fuulduraattis immoo nama bakka guddaaf eegamu ta'u jechuudha. Akkam ture haalli guddina kee maatii keessatti bilisummaadhaan guddattee tariitii kana wal qabatee wanti naa kaastu jira? Gaafa siin jedhu maqaa makoorra yoo hubachuu dandeessa Simboonee. Simboonu baay'ee. Simboonu naan jedhanii maatiin koo akkuma jalqaba sii kaasee maatiin koo sirriitti waa'ee saafuuti irratti, waa'ee aadaati irratti, waa'ee afaan kooti irratti akkan ani sirriitti amma irratti hojjedhuuf kan burqaa fi yookiin ka'umsanaaf ta'e maatii koodha. Maatii sabboontotaa. Dhugaa. Akkas ture. Amma immoo asuma Finfinneen jiraachatii jira. Barattuu maarkeetiin gaggaa lammaffaati. Dorgomtuu Miss Tourism Oromiyaa bara kanaa ta'e immoo milkaa'een jira. Maarkeetiin gaggaa lammaffaa. Baay'ee xobbiidha. Mee waa'ee dorgommii kaasnu akkam ture dorgommiin shaakalliin akkam ture fuulduruma namoota hunda sana dhaabbachuun aangawoonni baay'een turaniiru namootni bebbeekamoon baay'een turaniiru aartistoonni illee turaniiru namoota hedduu ture galma san keessa mee haalli iskaayilaayit ture maal fakkaata ture yeroo injifattu immoo miiristi dhaga'ame qarshii miliyoona 2 umrii kanaanii lakkoofsa guddaa kana dhaga'uun nama naasisuu injifannoo guddaa kana akkuma kana immoo itti gaafatamummaa guddaa kana umrii kanaan baachuuni akkamidha nama naasisuu miirri isaa maal fakkaata ture haalli dorgommii maal fakkaata ture? Dorgommichi dorgommii baay'ee jabaata ture isteejii guddaadhaas nutis immoo haalan itti qophoofne turre maaliif isteejii guddaa kanarratti wanti nurraa eegamus biyya keenya bakka buuna ambasaaddara jedhamna gaafa kana immoo biyya keenya sadarkaa addunyaatti itti beeksisuudhaaf waan ta'eef iyyuu dirqama aadaa keenya seena keenya iddoo hawwata turizimii jiran hundumaayyuu dirqama baruu qabna sirriitti kan kanarratti baay'ee fokus godhee itti qophaa'atiin ture baay'ee jabaataa ture gaafa siin jedhu argitee turtelleedha. Ani saalaan waan itti qophaa'eef itti milkaa'een siin jedha. Miirri immoo gammachuu baay'eeman gammade maaliif biyya kee bakkee buutee biyya kee ibsu jechuun carraa guddaadha. Imaana guddaatu natti kenname gammachuu korra immoo darbee imaana natti kenname kana akkamittiin akkam baachuu qabulleen itti yaadan jira siin jechuudha. Inni bara kan addadha natti fakkaata. Akkuma galumsa keenya irratti kaasne umrii ijoollummaadhaan akkanatti miliyoonota dhageesse. Kan baranaa adda dhugaa dubbachuudhaaf dorgommiin kun marsaa 5ffaadha baranaa. Kan baranaa immoo wanta inni dhaanuun inni ture asumaan mootummaan naannoo Oromiyaa miliyoona 2 na badhaase. Asumaan mootummaa naannoo Oromiyaa galatooma jechuun barbaada. Inni dhugaa dubbachuudhaaf amma ammaattis wanta hin baratamnedha. Injiru ture inni ani irratti. Injifachuun tikee qofaan siif gammachuu guutuu ture. Dhugaa. Miira sana hin gaafatiin ulfaata ture. Dhugaa baay'ee namatti tola ture. Maal jedhan warra mana? Warra mana baay'eetti tole. Maatiin kamiyyuu gaafa daa'imni isaa sadarkaa guddaarra wayii boota isaan barbaadan gaafa ga'uuf hin gammadu mire baay'ee tokko gammadanii ammas immoo kana haala akkana hojjechuu qabu. Narraa waan baay'ee akka eegan natti himan. Ijoolleen wajjin guddatte fa Miss Tourism bara 2018 Simboonee Makonnan gaafa jedhamu lakkoofsa 13 gaafa jedhamu mana taa'anii daawwatu nagaus namoota irraati. Mi dari koomentiin baay'ee kolfisiisee jira ijoolleen hiriyoota kee wajjin guddatte waliin baratan kan wal beektu maal siin jedhan? Maallaan jedhan seetee mana barnootaa deeman jiru ani asumatti ijoollee wajjin barachaati jirru maaf hafte maal akkasii waan hin biisi ta'ee fi gaafa nani jedhuuni baqqaatiin man kana booda dhuftu gaafa waliin barannu san viidiyoo waraabachuu qabna turreeyyuu.
Tole deebiin carraa sana argannu waan ta'eef. Beekamtii argattaa sana booda nurraa fagaattaa jechuudha. Nan dubbistu waan akkasii fagaanyu warreen jedhantu jira garuu nama lakkasii hin qabu. Amala akkasii hin qabdu beekamta. Amala koo sirreeffadhee as taasisaan jira. Tole gammaatiif kun gammachuu guddaadha. Haadhi ofii abbaan ofii obbolaan ofii milkaa'ina kee akkamiin kan mataa isaaniitti ilaalu dhugaa dubbachuuf milkaa'inni kee milkaa'ina saba guddaadha milkaa'ina hunda keenyaadha. Garuu immoo maatiin addumatti gaa gammachuun kee gammachuu isaanii caala isaan gammachiisaa gaddii kee kan isaanii caala isaan gaddisiisa waan ta'eef jalqabas gaafa wanti tokko siif milkaa'u maatii keetti himta. Dhugaadha. Baay'ee isaan ilaallata waan ta'eefidha. Gaafa gammachuu fi itti gaafatamummaa wal faana ta'u miilli nama hollata. Gatiittis nama ulfaata gatiittiitti. Sababni isaa egaa Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaan waan hedduu lakkaa'amee hin dhufne daawwatamee hin dhumne of keessaa qabdi. Sabni isaas akkuma kana sabni Oromoo baay'eedha. Kan hundumaa egaa ambaasaaddara taatee sitti kennameera. Gatiittii keerra baay'ee guddaa jira waan ta'eef umrii xiqqoo kanaan waan kana baachuun waan salphaa miti. Kanaafuu egaa baay'ee gammaddeettas itti gaafatamummaan sirra jirus akkuma jirtu ta'e. Mee egaa injifannoo bulee immoo irreecha ture. Akkam ture carricha akkam ture itti fayyadamteetta? Dhugaa baay'ee namatti tola. Kana durallee irreechaan nan deeman ture. Kan baranaa garuu adda. Waayuma tokko namatti tola. Sababni isaatis uummanni Oromoo akkanaan tokkummaadhaan jaalalaan haalli isaaniitti ayyaanicha kabajaati turan. Baay'uma namatti tola. Sanirra immoo darbee turistoonni biyya alaa fi biyya keessatti irratti hirmaatanii turanii baay'uma tokko bakka namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Akkanatti sabni kee bakka tokkotti jaalalaan tokkummaadhaan wal ga'ee gaafa aadaa isaa ibsachaati waaqa isaa galateeffatu akkam akka namatti tolu sitti himuu hin danda'u dhugaa baay'ina. Simbooniin kanaan dura egaa akka simbooniitti deemta turte irreecha. Barri 2018 immoo maal fidee dhufeesseetti? Simbooniin akka Miss Turizimii Oromiyaa ambaasaaddara Turizimii Oromiyaatti dhaqashin kan isheen irreecha deemte sun waan adda ta'eefidha kan inni si gaafadheenis. Namoonni si baraniiru achitti si ilaalee namni si bare jira. Miss Turizimii siin jedhaniiru. Jalqabuma duraatiyyuu namni sooshaal miidiyaa irratti na beekan tureyyuu amma immoo sanii ol baqa. Miss Turizimii jechaatiin bareedduu keenya jedha waan keenya siin jechaa ture. Dhugaa baay'uma namatti tola nama biratti immoo akkana fudhatama argachuu jechuun baay'uma kanaa ol haamileen kee akka cimee kanaa ol akka hojjetu si taasisa. Mee kana dura tu Miss Turizimii Oromiyaa taatee hin badhaafamiin dura yeroo barnoota irra turtes ta'uu danda'a yeroo daa'ima xiqqoo taatee mana dhaqee abbaa kee jiraattis ta'uu danda'a iddoon deemtee daawwattee jira Oromiyaa keessaatii hambaaleen seenaa hedduu jiru wantootni hawwata turistii ta'an hedduun jiru iddoon si hawwatee deemtee jira laata? Qaama nan deemee tooni ilaalee siin jedhu jiru amma irraatitti nan beeka garuu hunduma isaatiyyuu. Hundumaa siif ibsuu nan danda'a dhugaa dubbachuudhaaf qaamanis deemee yoo hin argu baadhee sirriitti diipilii nan beeka waa'ee seenaa isaa. Maal takka jiru yaani immoo kanarratti akkamitti akkan hojjechuu akkan qabu jalqabuma duraatiyyuu sirriitti hin beeka. Akkami seetii edivee jalqabuma duraa fedhii koo ture yeruma ijoollummaa yeroon elementarii ture irraa kaasee beejii warra Beast Oromiyaa nan hordofan ture iyyuu sirriitti jechuudha poosti isaan wanta isaan godhanii jalqabuma duraa keessa kootirraa fi hawwii koo waan ta'eefiyyuu nan beeka hunduma isaatiyyuu sin jechuufani. Tole kanaan dura hirmaattee beektaa dorgommii miidhaginaa kamirratti iyyuu Miss Turizimii haa ta'u? Bara darbee Miss Turizimii Oromiyaa irratti hirmaadheen ture. Kan bara 2017 17 irratti. Akkam ture yeroo sana? Sodaat ture. Yeericha illee nutti qophaa'ee ijoollummaan isin jira. Xiqqoo ishee ammii fi yeroon sun barattu kutaa 12 ture bara darbee. Akkuma qormaata 12 fudhadheenidhaan dorgommicha eegalee. Sodaat ture. Namoota gurguddaatu achirratti argama. Isteejii guddaadha. Isteejiinis immoo naaf yeroo jalqabaa waan tureefu xiqqoo sodaat ture. Ani immoo isa sana irratti dadhabbina kooti irratti baranammoo haala nutti hojjedheetiniin dhufeetti milkaa'isiin jechuufi. Tole egaa waa'ee dorgommiiwwan baay'ee kaasnee jirra. Bara darbeellee dorgomtii akka turte bifni akkuma laalluudha. Bifa kanarratti immoo waan tokko gaafa dabalamu egaa ofitti amanamummaan ni jira. Seenaa ofii beekuun ni jira. Eenyummaa ofiidhaan boonuun ni jira. Kun gaafatti dabalamu dhugumatti miidhagduu nama jechisiisa. Dhugaadha. Siif shamarree miidhagduu jechuun shamarree akkamidha? Yeroo baay'ee garuma dorgommiitti waan deebisa ammasii dorgommii bareedinaa yookiin dorgommii miidhaginaa jechuun namni baay'ee bareedina gubbaa qofa laala. Garuu akkasan qofaa miti. Bareedinni keessaa ilaalama. Asumarraa waa'ee bareedinaa fi miidhaginaa yoon siif ibse bareedina jechuun
akkasumatti nama laaltee ammaan hedduu laalan jira bareedina kee gubbaa nan hubadhaa jechuudha wanta jaallallee hubannuudha miidhagina jechuun immoo amala keessooti amala kee gara laafummaa kee namaaf waan gaarii yaaduu obsa qabaachuu kee cimina keessa keetiiti miidhagina saniifiyyuu dorgommii miidhaginaa gaafa jedhamu lammanuu ilaalamaa jechuudha dandeettiin kee akkamiin intalli kun ofitti amanamummaan kee jechuudha akkamiin intalli kun biyya keenya sadarkaa addunyaatti nuuf ibsuu dandeessi kan jedhulleen ilaalama jechuudha ofitti amanamummaa qabaachuu waa'ee biyya kee ibsuu deemtu isaanii sirriitti beeku seena biyya keetii baruu sirriitti yoo of beekanii namni gara biraan akka nama beeku taasisu. Ofii keetii ofitti amanamummaa qabaatti. Ofitti amanamummaa qabaanne milkooftu yoomuu. Dhuguma dhagaa imeejii baatti guddaa baatti deemta. Dhugaadha. Sa'aatii kanatti asii ofii kee qofaa miti kan itti bakka buutee jiraattu. Sababni isaa yooti dogoggortee akkuma kan immoo yooti waan gaarii hojjette simboonii qofaan jedhu namni. Akkasdha waan ta'eef sanaaf egaa of eeggannoo guddaan isin barbaachisa. Mee waa'ee dorgommii haganaa erga jenneeti garuu dhuunfaa keetti immoo haa deebinu. Wanti yeroo baay'ee inspires godhu wanti yeroo baay'ee keessumaati ijoollummaa keerraa kaastee hawwaa turte siifaa milkaa'inatti fakkaata amma sa'aatii kanatti mitire milkoofteetta waan tun ta'ee jettee yaadaa turtes taateetta. Mee erguma injifannoo as wantootatti hojjechuutti eegalte jira wantoota sirraa eegamanii wanti gara hojiitti galte jira gara adeemsaatti wanti galte jira. Amma erga torbeedhaan erga isaanii irreecha ture irreecha guyyaa lama ture sanitti dabarse guyyaa lamaan sana boodammoo fiiqee qofaa bakka buteen deemtu siin jedhee san boodammoo intarviiyuu ture saniin beekte garuu sirriitti yaadatiin jira akkamitti akka inni hojjechuu qabu proposaalii galfachuun barbaade isaanitti warra viizita Oromiyaa wajjin biirootti galfadhee akkamiin akka hojjechuu barbaade isaanis na gargaaranii ta'uuni moor sirriitti irratti hojjechuun barbaade gama proposaaliitiin itti qophaatii jira haalaan itti qophaa'aa jira dhuma sammuu kanuma waliin laallu haa ta'u. Tolega waggaa tokko guutuu qabda wanti nu ariifachiisu hin jiru waggaa tokko keessatti egaa simbooneen dhuguma injifattuudha immalaa fi ture waan jedhu qabatamaadhaan yeroo itti argisiistudha waggaan tokko qoosaan waan baay'ee waggaatti hojjechuu dandeessudha. Mee gama Oromiyaa beeksisuutiin Oromiyaan hambaalee hedduu qabdi jenneerra lakkaa'amees daawwatamees dhumuu jenneerra gama kana beeksisuutiin addunyaan sirriitti Oromiyaa baraa jira jettaa bareera jettaa hammam hojjetame kanarratti hojii hammammaatti hojjetamaa ture akkamitti ilaaltame? Oromiyaan waggaa tokko qofatti biyyatti ibsine tooni finni miti saba guddaadha aadaa seenaa duudhaa qabna iddoo hawwata turizimii amman itti lakkaa'amne kan sadarkaa addunyaatti beekame jennu qofa kan hin beekamne baay'eetu jira ani immoo warra beekame sadarkaa addunyaatti beekame san qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti kan bahee tooni beekame san sadarkaa Afrikaatti qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti beeksisuudha hojiin koo jedhee yaada kan inni itti qopheessallee jiru kanaadha hojjetamee jira garuu ganaadha hin hafa. Waa baay'ee taafaa jechuudha. Oromiyaan gaafa isin jedhu ana waggaa tokko tunaa kenname waggaa tokko kana keessatti bicha ibsamee tooni dhuma yookiin in ulfaata'een amma dhumaatitti ittuma fufeetiin ibsa jechuun barbaada. Waggaa tokko kana qofa osoo hin taane gara dhumaatittis biyya koo ibsuutti biyya koo beeksisuutti wanti duubatti na deebisu hin jiru. Nutu gaa hundumti keenya iyyuu dirqamni nurra jira. Su qofaa miti. Eenyumtu nama tokko waggaa sadiitti bee qofaas miti nama waltajjii sanarratti dorgomaa ture qofaas miti eenyumtu akka Oromoo tokkootti Oromiyaa beeksisuun mirga keenya osoo hin taane dirqama keenya. Dhugaadha. Nutis kanaaf uffata keenya irraa kaasnee Oromiyaa fakkaannee keenya mitiire. Dhugaadha. Tolemee wantoota hedduu gaa argaa turreerra wantoota hedduus immoo argaa guddanneerra naannoon keenya dhugumayyuu beeksisamaa jira hojiin irratti hojjetamaa jiru gama sooshaal miidiyaatiin gama garaagaraatiin hojiin hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha jajjabaatee akka itti fufuufis immoo isin ambaasaadaronni waggaa waggaatiin ni filamtu jechuudha. Mee simbooneen mana keessa immoo akkamidha nyaatota aadaa kan hojjechuu irratti akkamidha? Hundumaayyuu nan danda'a. Haalan na guddisanii yeroo daa'imummaa kootti irraa kaasaniit na barsiisanii turani nan danda'a hundasaayyuu. Kanaafuu simbooneen jireenya magaalaas jireenya baadiyyaas hundumaayyuu ittaan beeka. Indaa dandeessu shiyaa caaluun jedha. Hundumasaa baadiyyaasaas magaalaasaas walitti ulfaatan jiru. Dirqama natti hin ulfaatu lammanuu nan beeka. Jiraatti beektaa baadiyyaa? Nan beeka. Akkoo kee makaa qayyuu. Intala akka waan guddistelleedha. Asumaan. Tole waan baay'ee ganaa ba'a. Ittaan beeka sirriitti hundumaayyuu. Jireenya baadiyyaa? Amma gaalas kan baadiyyaas tola. Baay'uma dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma jedhamu. Dhugaa dubbachuuf baadiyyaa yoo deemte
waan baybaysuun godhu. Magaalaa gaafa dhuftee jireenya magaalaa bartu immoo asiitii baybaysuun godhu. Wanti hundumtuu akkuma itti barate. Bootuma jiraattutu murteessa beektaa. Bootuma itti jiraattu baay'ee murteessaadha. Mee simbooniin ijoollummaa isheetti xinnoo taate foddaa televezyiiniitiinis gaafa ilaaltu ta'uu danda'a, carraa garaa garaatiin gaafa ilaaltu namoota miidhaginaan sadarkaa addunyaattis ta'uu danda'a, sadarkaa biyya keenyaattis, sadarkaa naannoo keenyaattis durumaa kaasee jira xinnoo taanes jira wanti kun waan ta'eef ilaalteetuun akka ishee ta'ee tokko ishee naa milkaa'e namni jechaa ture jira. Gama bareedinaatiin osoo hin taane dubartii baay'ee cimtuu jira. Dhalattuu Itoophiyaa miti garuu Oopperaa jedhamti. Walli fakkeessa jedhu moodeliin keessa jiru naan jettu Oopperaa. Anaaf illee akka saniidha dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'ee cimtuu. Chaalenjii baay'ee keessa darbitee nama ammoo miliyeenara osoo hin taane biliyeenaraadha isheen hin beektaa. Isheedhaanaaf fakkeenya koo hanga sadarkaa har'aa inni irra jiru kana gahuudhaaf fakkeenya kanaa taate isheedha dhugaa dubbachuudhaaf dubartii baay'ee cimtuudha. Ati immoo ishee caala cimtuu taata. Maaliif baay'ee ijoolleedha gara? Dhugaadha. Reefuu ijoolleedha. Yeroo baay'ee bal'aa qabda. Rabbi umrii keessi fadheeressu malee baay'ee yeroo bal'aa qabda. Hojjechuu dandeessa. Naannoon keenya naannoo irratti hojjechuuf baay'ee mijataadha. Dhugaa baay'uma. Maaliin daawwachiisa laata? Hawaasni kun maalirraa barata laata? Aadaa hedduu jira. Waan hedduun waan jiruufi baay'ee mijataadha irratti hojjechuuf. Dhugaadha wanni isin dhiphisoomtuun. Waan tokko waanuma jalqaba qabnudha. Tolee meeqa waan baay'ee kaasnee jirra. Umrii kee kanaan ati milkaa'ina kanarra geessetta. Garuu immoo faallaa kanaadhaan shamarran utoo fedhii qabanii otoo dandeettii qabanii gola keessatti hafan jiru. Sababa garaa garaatiin. Hubannoo dhabuu maatiitiin ta'uu danda'a, ofii isaanii ofitti amanummaa dhabuutiin ta'uu danda'a, barnoota dhabuutiin. Sababa garaa garaatiin ani ga'aa miti kanaaf ga'oomtuu miti jedhanii yaaduutiin kanneen gola keessatti hafan jiru. Waa'ee warra kanaa maaltu sitti dhaga'ama? Jalqaba duraa hedduun namni tokko ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Yeroo baay'ee gaaffii namoota baay'ee akkamii ishee koo maatii isheetiif gargaara. Adaada ishee gargaara wayeessuma ishee wayiroota isheetiif gargaara ishee koo abaluu sappoortii gochaa jira jedhu keessa isaanii amansiisu ani hin danda'u jedhan. Nama kamirraayyuu gargaarsa eeggachuu dhiisudha waaqa tokkichaan alatti jechuudha. Ofitti amanamummaa qabaachuu keessa kee jalqaba fedhiin kunuu jiraata ta'e. Namni itti si dhiibee ufnaan osoo hin taane jalqabuma duraati fedhii kanaa qabda yoo ta'e baasuudha fedhii keessa kee jiru san jechuudha irratti hojjechuudha. Yeroo baay'ee caanan jiraachuu danda'a karaa maatiitiin hawaasa keessatti dhalan irraanis hin jira kuni beekamaadha wantuma beeknudha. Isa san garuu kan keessa bahuu qabu nutidha. Ofirratti hojjechuu qabna. Shamarran ciccimoo ta'uu qabna. Sirriitti waa yaada keenya seenaa keenya beekne arra namni maatiin keenya dhuguma dubbachuuf namni ilmoon isaanii bootan taanetti dhalli isaanii akka jalaa kufne hin barbaadu namni kamiyyuu tarii gaafa boo iddoo kanaa deemte kana chaalenjiin hin taane muddachuu danda'a laata jedhanis yaaduu danda'a. Dhiibbaa keenyaaf osoo hin taane numaraaf yaadurraas ka'uu danda'a. Garuu nuti immoo maatii keenya hubachiisuu qabna. Nu batanis maatiin hubachiistee ta'e taanaan gara fuulduraatti tan akkasii ati cimtuu taate taanaan si gargaaru maatiin kee si deeggaru. Akkaati kanaa ol hojjetu taata. Kanaafuu jalqabuma duraa namni kamiyyuu gara dorgommii kanaattis namni dhufuu barbaadu. Akkasumas immoo hojuma kamii hojjechuudhaafuyyuu ofitti amanamummaa qabaachuudha. Ofitti amanamummaan immoo waan uumamaan kennamu qofaa osoo hin taane waan itti gabbifattudhas mitire yeroo booddee gabbifachaa yoo waan itti deemtudha yeroo yerootti. Innaa oolmaa keetis oolmaa kee immoo hundumarraayyuu nutiif immoo shamarraniif maallaqarras hojiirras immoo kabajaa dursa beektamire saniifiyyuu kabajaa keenya eeggannee maatii keenyas akkuma haala nu kunuunsanii nu guddisan sanitti hanga dhumaatti maatiin keenya nutti qabamuu qabanii maatii keenyas osoo muufachiisin hojii keenyas immoo yookiin karoora keenya sanis odoo hin dagatin itti fufuu qabna yaada. Ofitti amanamummaa qabaannee ciminaan hojjennee jijjiiramuu qabna. Yoo akkasii maatii keessaa dhufnee saba keessaa dhufnee hin kabachiisna jechuudha. Oromiyaa ibsi itu jedhamteeti. Oromiyaan kanadha sanadha jennee waan salphaatti ibsuu dandeenyu miti. Dachee gannata lafarraa taatedha. Garuu mi'aati jecha tokkoon Oromiyaa ibsitu jedhamteeti. Namoonni waan baay'ee itti fakkeessu Oromiyaa haadhatti kan fakkeessan jiru. Mee simbooneeni Oromiyaa jecha tokkoon ibsitu jedhamteeti. Maal jettee ibsita? Oromiyaan jecha tokkoon saba ibsamus yookiin immoo biyya ibsamus miti dhugaa dubbachuudhaaf jechoonni jiru hundumtuu nutti xiqqaata. Jecha ittiin ibsu hin qabnu. Garuu akkuma walii galaatti akkuma ati jettee Oromiyaan jannata lafarraa tosuu jedhee natti tola. Maaliif jecha kamuyyuu ibsu kaa nun ga'u jechoonni lafa kanarra jiran. Kunis Oromiyaa keessatti
dhalachuun qofti carroomudha. Dhugaa. warra carroome Warra carroome keessaa isaan tokkodha. Oromiyaa taatee saba bal'aa kana keessatti saba akkanatti aadaa bareedaa, duudhaa bareedaa qabu iddoo hawwata turizimiitiin akkanatti waaqayyoon jalqabummaa biyya eebbisee uume kana keessatti dhalachuun jechuun nuuf waan guddaadha. warra carroomedha. Warra carroomedha. Dhugaa Oromiyaa keessatti dhalachuu jechuun baay'ee carroomudha. In argamu carrichi waaqan nu eebbise jalqabuma. Dhugaadha. Oromiyaa keessatti dhalachuun dhuguma carraa guddaadha. Maaliif seeti? Waan tokko haaraastiin ta'u gaafa Oromiyaa keessatti dhalattee guddattu Oromiyaa keessaa gaafa baatee waan tokko argitu waan tokko magariisni walirraan cinnee haaraastiin ta'u aadaan gosti garaagaraa haaraastiin ta'u maaliif seeti? Asumatti iyyuu godina tokko gaafa godina tokko deemtu seenaa haaraa aadaa haaraa waan addeetti argita. Ammas immoo godina gara biraa deemta akkuma kana waan haaraa argita daawwatamis waan quufamu miti dhugaa. Oromiyaa keessatti godina tokko yoo deemte haalli fuudhaa fi heerummaa isaanii haalli nyaata isaanii gargaarii waa baay'ee baratta. Oromiyaa jechuun jechaan ittiin ibsuun qabu dhugaadha. Jannata lafarraati. Nyaata aadaa keenya keessaati baay'ee maal jaallatta? Ani nyaata dhadhaa qabu maayyuu hin jibbu. Dhugaa. Waan garaa laaffisu. Dhadhaa baay'umaan jaalladha. Maatiin koos aannanii fi dammaan na guddisanii. Kamidha dhadhaa wajjin hariiroon keessa? Baay'uma amma jedhamu waliin jaalladha dhadhaa. Saniifuu dhadhaa qabaatu hundumaayyuu fiti. Waan baay'ee kaasuu ni danda'ama. Akka Turizimii Oromiyaattis immoo gamanumaan yeroo waan qabdu miti. Maaliif seeti? Waan baay'ee sirraa eegama. Gonfoon kuni injifannoo qofaa namatti fakkaata miti. Itti gaafatamummaa baay'ee guddaadhas. Hundumtuu immoo itti gaafatamummaa isaa baachuu qaba. Bakka irreechaatti gaafa deemte shamarran argiteetta shamarran keenya dhugaa hundumtuu ambaasaadara aadaa isaa ta'ee jira. Maaliif seeti? Uffanni aadaan bara kana uffatamaa ture. Hundumtuu aadaa isaa beeksisuu fi eenyummaa isaa mul'isuuf Oromiyaan kana fakkaatti addunyaadhaan jechuu fi maallaqa isaatti dhangalaasee namni ispoonsara isa godhe hin jiru. Maallaqa isaatti dhangalaasee magaalaa Finfinnee toora Finfinnee irratti argineerra magaalaa Bishooftuu toora Arsadii irratti argineerra hundumtuu aadaa isaa mul'isaa ture. Shamarran akka keetii maal gochuu qabu jettaa akkuma kana immoo dargaggoonni hundumtuu namni kamiyyuu Oromiyaa mul'isuuf aadaa Oromoo addunyaatti beeksisuu fi maal gochuu qaba jetta? Jalqabuma Oromiyaa beeksisuudhaaf Oromiyaa keessatti dhalachuun carroomuu dhadheen jiramtiire carraa kanatti fayyadamnee biyya keenya kana ol sadarkaa Afrikaatti qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti beeksisuudha. Ani immoo asumaan gama kootiin maal hojjechuu yaade seetiin dhaloota haaraa gana lafaa dhufaa jiran kana carraan argadhe kanatti fayyadamee barsiisuun barbaada. Barsiisuun barbaada gaafa isin jedhu arrumarraa kaasanii aadaa isaanii, seenaa isaanii, duudhaa isaanii, safuu isaanii barachaatti guddachuu qaban jedhee yaada. Jalqabumarraa kaasee gaafa akkasan ta'u guddachaatti gaafa deeman immoo biyya keenya kana ol sadarkaa addunyaatti nu beeksisuu danda'an. Akkumatti jalqaba kaastee gama irreechatiin baay'uma shamarran keenya qeerroo fi qarreen haalli uffannaa isaanii akkasuma haalli sirbaa godinota garaagaraa baay'uma namatti tola. Turistoonni biyya alaatii dhufanillee akkanatti Oromiyaa jaalalaan tokkummaadhaan walii galii toonii aadaa isaa kana akkasumas immoo sirna galateeffannaa kana isaan gaafa taasisan hawwattoota turizimii biyya alaatirraa dhufan kanaaf immoo Oromiyaa haala uffannaa isaa tokkummaa isaa akkasumallee aara sirbaa isaalleen bakka tokkotti argachuudhaaf isaaniif illee carraadha inni kun jedhee yaada. Baay'uma namatti tola kana waliin irratti hojjechuu qabna gara fuulduraatti jedhee yaada. Kana caalaa dargaggoonni keenya saboonni keenya hundi keenya iyyuu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Dhugaadha gahee hunda keenyati kun. Haa ta'u akka dhuunfaa keetti egaa imaanaa guddaas tilaanirra waan guddaas irraa eegna waan ta'eef maal karoorsitee jirta? Qaamota dhimmi kun isaan ilaallatu garaagaraa wajjin immoo akkamittiin koolaaboreet gootee walitti dhuftee akkamitti hojjechuuf karoorfattee jirta? Maal karoorsitee? Dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaan namni tokko qofaa miti kan beeksisu saba baay'ee bal'aa kana saba guddaa kana dachee bal'aa kana magariitu kana namni tokko qofaan beeksisu gahee hunda keenyati wal taanetuma walumaan waliinuu ta'e bareedameere walumaan hundi keenya iyyuu wal taanetooni biyya keenya beeksifachuu qabna aadaa keenya seenaa keenya waan irratti hojjechuu qabnu walumaan irratti hojjechuu qabna yaada. Anis immoo karaa kiyya waa baay'ee yaada jira isa immoo walumaan laallaqaetu. Sooshaal miidiyaa fayyadamtee namootni beekamtii garaagaraatiin qaban jiru garaagaraatiin beekamtee namoonni qaban jiru namoota sana fayyadamtee akkamittiin naannoo kee beeksisuuf maanaasti kenname kana galmaan ga'uu fi wantoota gurguddaa ati yaadaa jirtu maal fa'aadha? Gama sooshaal miidiyaatiin ofuma kootii gama karaa tiktookiitiin fooloorsii 200,000 olan qaba. Karaa FBC immoo akkasuma 40,000 olan qaba.
kana fayyadamuudhaan immoo kanaa ol gama sooshaal miidiyaatiin giseenan sooshaal miidiyaatti waan ta'eef iyyuu saba keenya akkasumatti sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf sooshaal miidiyaa sirriitti nu barbaachisa. Turistoonni biyya alaa keessa jiran akkamiin biyya keenya dhufanii akka daawwataniif sirriitti irratti hojjechuu qabna gama sooshaal miidiyaatiin. Anis immoo gama sooshaal miidiyaa garaa garaatiin sirriitti irratti hojjedhee tooni isaanillee akka dhufanii tooni kanaa ol daawwatan. Oromiyaan daawwata turizimii iddoo of keessa qabdi. Akka isaan dhufanii daawwatan immoo anis sirriitti irratti hojjechuuf yaalatii jira. Tali gara dhumaatti fidaan jira wanti akka dhaamsaatti dubbachuu barbaadu si yoo jiraatte kanatu naafaa waan jettu wanti dubbatu yoo jiraatte carraasaa siif kennee adda baana. Hundi keenya walumaan biyya keenyaa beeksifannuudha. Tokko haa taanu jaalalaan tokkummaadhaan waliin biyya keenya yaa beeksifannu biyya keenyaa guddifannu jedhaani. Kanumaan ko dhugaa. Biyya keenya addunyaan kana caala akka beeku. Kana ol irratti hojjechuu qabna. Jechuun barbaada. Nunis qofaamti. Nunis dirqama hunda keenyati. Kanaaf iyyuu gaa nuti sirraa waan guddaa akkuma eegnutti ta'e nunis hundi keenya iyyuu dirqama keenya baachuu qabna. Daa'ima ofii mana keessaati afaan ishee barsiisuu irraa jalqaba. Dirqama beeksisuun. Kanaaf iyyuu hundi keenya akka maatiitti akka dhuunfaatti akka dargaggootaatti maanguddoon seenaa barsiisuudhaan hundumti keenya yoo harka wal qabanne naannoo keenya beeksifachuu qabna. Tole egaa yeroo keenya filaattee nu wajjin turtii waan taasisteef maqaa daawwattoota keenyaatiin irra deebi'ee galatoomi siin jedha. Isinillee galatooma naaf yeroo keessaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin kaaribuu keenya guyyaa har'aatiin Miss Turizimii Oromiyaa kan bara 2018 Simboonee Makonnin siniif qabanneeti kan turre. Egaa turtii isee waliin taasisne irratti waan baay'ee akka hubattan abdiin keenya guutuudha. Keessumatti immoo naannoo keenya beeksisuu keessatti hundi keenya ambaasaaddoroota waan ta'aniif dirqama mataa keenya haa baannuun immoo dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Gama keenyaan xumurree jirra qophiilee AMN Plus afan waliin turtii keessan taasifadha.